بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولتي نجارتهم توفي كبجمتو أكم جرتا كسمة هريوتك كسفكات هندف شمرني في جتشورا إن شاء الله. إرجع جباب دو غافي نموني هدو نجافة نرتي إن شاء الله شير ولي يقول إنما هريا كيكا وركو كناك أبو فيس أكشك قدف إن شاء الله بديك أبا درسي ربين شمرن استه إجو قروت الإيراسته كم يربين عافية إسحاق إنه اتعان سودا واي قام سالا حساسية قام سالتي حساسية قام سالا كون إيمان الرانا ما قبا خنجدو في جوابنا حساسية قام سالا هو إنك قام أفتا أفنورا نقابو دندها حساسية قام سالا سامنا أرجعور رايو كان مونا مهدو جيم فيدمنورا نقابو دندا حساسية قام سالا بشانه أديك أتشون يو كان مو بشانه أيرو استنجابان يو كود أنه بشان نتفيدم نسون بشانه أتوران أو أن يو حركة علوتا حساسية إيران نقابو دندا hajechuudha kana qofa miti hasaasiyaan qaama saalaa fakkeenyaaf yooni fi gartee halkanis guyyaas uffata jalaa yookaan uffata satriidha akka paantii fi surree adda addaa uffata oo'u dirannee qilleensi qaama keenya yoo dha'uu dhabes dhukkuba hasaasiyaa qaama saalaatiif nu saaxilaa jechuudha kana qofa miti ammalleen yeroo baay'ee moodisii fayyadamnu irratti moodisii nuti fayyadamnu moodisii طبيعي ta'uu qaba yookaan immoo original ta'uu qaba jechuudha kana yoo jedhu maal jechuu kiyya namoonni tokko tokko moodisii rakasaan gurguramu bitata jechuudha moodisii rakasaan bitamu kuni bakteeriyaa adda adda yookaan immoo hasaasiyaa qaama saalaa kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha yoon akkana siin jedhu kan fayyadamaa jechuun kee hin oolu wanni ati fayyadamtu irra caalaa mana faayinaa farmaasii deemtee dhiifama keessattuu warroonni Suudii keessa jiran farmaasiitti gurgurama jechuudha wanta kaffazaadha zayita waan akka kireema waan adda addaa jechuudha xabi'ii achi argatta akkasitti waan san achi bitattanii akka fayyadamtan ergaa isinii dhaama warreen shamarranii jechuudha wanti biroo maa inni namoonni tokko tokko dhangala'aan qaama saalaa heddummachuu danda'a fakkeenyaaf uumamumaan qaamni saalaa dhangala'aan gosoota hedduu jira jechuudha akka qaama keenya keessa qabu ka fedhii adda kan immoo gartee miidhamaa adda kan ofuma isaati akkanumaan nurraa yaa'ulleen adda jechuudha waa hedduu jira gosoota agara 3 moo 4tu jira warri waan akkanaa qabda yeroo baay'ee saamunaa fayyadamuu dhabu irra caala jechuudha maaliif saamunaa yoo fayyadamne wanta kana hinutti heddummeessa yoo dandahame afaan qaama saalaa kenna baawdara ijoolleedhaaf bitamu jira joonsen isa jedhamu san jechuudha heddumminaan qaama kenna qaama saalaa gara keessaa son taane gara alaatiin afaan qaama saalaa kenna gubbarra joonsenii san fayyadamuu qabna jechuudha joonsen powder isa jedhu san jechuudha hayyee gama amma dhukkubaan eega saaxilamne booda yaala akkamitti of yaaluu dandeenya kan jedhu mana yaalaa osoo hin taane mana keenya keessatti wantoota yeroo gabaabaa keessatti hasaasiyaa kana bakteeriyaa kana nurraa ajjeesee fayyummaan keenyatti eegamuu danda'u ilaalla jechuun inshallah bi'iznillah innis waa sadii qabadheetiin dhufe waa sadiin kana osoo addaan hin kutin keessattuu yeroo hooqinsi namatti dhagahamu yookaan immoo hasaasiyaa san hooqi gizee namaan jedhu san bakka isa hooyxu sanitti dawaa kanaan riguu qabda fakkeenyaaf loomiidha loomiin kun fireeshiidha jechuudha yoo fireeshii manaan qabaatiin dhangala'aa ollee yoo qabaatte yoo fayyadamte rakkoon qabu garuu immoo xabi'ii isa kana wayya jechuudha maaliif oriijinaala waan ta'eef keemikaala hin qabu loomii kana maal goona paaking baawdariidha paaking baawdariin kuni biyyoota adda addaatitti markan isaa garagara ta'uu danda'a alaa kulli haal paaking baawdar ta'uu qaba jechuudha isa kaameraa tahee kaameraa adii jechuudha isa duqeetii dafee akka inni daabboon bukaa'uu fi akka daabboon lallaafu ka taasisu jechuudha inshallah akka godhuun si argisiisa yookaan si agarsiisa jechuudha bismillah amma hammaama deemuufiin barbaada keefii keetii yaa obboleettiya hammaama gimmaasha kana fudhadhuuti harkaan bakka hooyxu san jechuudha hammaama homaa haraama sin qabu jechuudha namoonni tokko tokko ni gaafatanii midhaanii miti gosa midhaanii raayii miti akkamitti hammaaman seenna namni jedhus ni jira firee kan akkana keessaa baastee akkuma inni jiru kanatti fudhattee akkanatti sakkitti kana fuutee saanii akkana keessa kaa'attee hin qopheeffatta paaking baawdariin kana fal'aanaa tokko fal'aanaa sukkaaraa tokko yookaan immoo fal'aanaa nyaataa walakkaa jechuudha saanii akkanaa qopheeffattee itti naqattee fudhattee hammaama kee deemte jechuudha akkanatti kana lamaan akkanuma fudhu deem hammaama
kana booda eega istinjaa keessiteen boodatti saamunaa bakka itti riidu san akkamitti riida loomii makana agartee loomii kana akkanatti kanaan tuqattee paaking bawdarii dhabee kilaal akkanatti xuuxee qaama kan keessan akkanatti itti riidala bakkuma si ho'isisu san qabdee akkana riidala si guba inni yeroo saniif haa si gubu kawanni barbaadamu nuti baakteeriyaa san ajjeesuudha achi balleessu barbadeessuudha waan ta'eef kunoo inni saamunaadha aslaal saamunaadha jechuudha maaliif bakka saamunaa fayyadamtu inniin kun citric acid qaba loomiin bakkoni paaking bawdariin humna ittiin baakteeriyaa ajjeesuu qaba kunillee akkasii acid of keessaa waan qabuuf humna ittiin ajjeesuu qaba akkasumas paaking bawdariin bakka jiidhinni itti heddummachuun jiidhina san balleessuudha jiidhina balleessuu jechuun maa inni dhangala'aa qaamni keessi dhiiguu danda'a ta'ummoo bishaan adda addaa akka kun yooni fi qaamni nama madaa'u yoo hooyxe bishaan boosan akkasitti baa waan ta'eef akkanatti riide taanaan yeroo masan battaluma qaamni keessi ho'isaa jiru san wallahi yeroo masan dhaabata jechuudha yeroo masan sa'aati masi ho'isisu san akkasitti innuu silaayyuu harka keenarra ol hin fuudhisin jedha haa si gubu obsi daqiiqaa 5 qofa si guba daqiiqaa 5 qofa si guba kana booda giri hin turi irra xiqqoo daqiiqaa 5 irra turi imariida san booda itti dabalta ammallee akkanatti tuqatteeni harcee jechuudha kanatti tuqxee ittuma deebista ammallee osoo kanarraa niqin ittuma deebista riida haa dhiigu haa luqqa'u homaa rakkoon hin jiru jechuudha har'a qofaaf daqiiqaa 5 eega kanatti riideen boodatti bishaan itti facaafta harkaan riidu qaama kan kee bishaanuma itti facaasta jechuudha bishaan wayiin qicatte qaama keetti facaasta kun irraa bu'aa mitiire ammas immoo ittuma deebista ammas tuqattee akkanumatti itti deebista amma eegarraa dhiixee booda kana marsaa tokkoffaadha marsaa lammaffaas akkasumatti itti goota san booda bishaan irraa qulqulleessitee geessitee wanti gochuu qabdumaa inni daa'ima okay daa'ima qopheessitiin jira yoo rabbiin si laaffisee daa'ima biyyaa argatte yookaan immoo daa'ima orjinaala argatte orjinaala kun orjinaala akka kiyyaatti yoo argatin illee rakkoo hin qabu daa'ima fudhatta hin baay'istu yaani akkuma nama waa dibatu qibaatii dibatuutti anam akkanatti fuudhe bakka amma irraa itti rigee qaama saalaa kiyya eega dhiqeen boodatti kun irraa bishaan hin qulqulleesse miti keessuma isa daa'ima kanatti dibdala akkanatti itti dibda daa'ima obaafteetuma baay'iste eessatti tiriida hammaama keessatti miti hammaama keessaa eega baateen boodatti dhiixee eega baateen boodatti kiliiniksii akkanatti irra keetta qaama kan kee bishaan haa ofumaan maxxatu malee kiliiniksiin akkanatti of hin haxaayin of hin hooqin jechuudha kiliiniksii akkanumatti bishaan irra kaa'i qaama saalaa kan keessan bishaan innuu hin maxxata irraa fuudhi kana booda bakka ciisichaa dhaqe bakka ciisichaa dhaqee miti akkanatti daa'imatti dibda cuumu sirri obaaftee qaama kee keessa isaa san muluu jechuudha bakka silaa seewwasisu san guutuu isa akkana obaastaa kana boodatti sa'a tokkoof bakka saniin ka'in bakka ciiste sanii jechuudha akkasumatti miila kee addaan baniiti uffata ittiin uffatini daqiiqa sa'a tokkoof achiin turtaa san booda chikaateen dhiqini akkasumatti deemta bi'iznillahil kariim insha Allah sa'aatii sanirraa hooqaa abad ittiin deebitu garuu mootu hanga siifayyuu yeroo hedduuyyuu kanuma fayyadanii siin ja'a insha Allah daa'imallee haga guyyaa 3 itti dibuu addaan hin kutinii paaking bawdarii fi loomin dhiqus guyyaa 3 addaan hin kutin siin ja'a baarakallahu fiik obboleeyyan tiyya warriin rakkoo akkasii asaasiyaa kana qabdan baarakallahu fiikum maaliif jennaan dhukkubni kuni deemee gara dhibee cobxoo waan akka fanxoo fi wantoota adda addaatiin isin saaxila waan taateef yeroo gabaabaa keessatti yaaluu qabdanii isin hin jedhu fayyaan fayyaa ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amaanillah.